fi balaachoon obboleewwan hangafaa fi quxisuudha. Amma umriin isaanii barnootaaf ga'uttis maatii isaaniif loon tiksuun gargaaraa kan guddatan yeroo ta'u, bakki dhaloota isaaniis lixa shaggar aanaa Walmaraa Yowaddaa Bargaa jedhamutti abbaa isaanii obbo Hambisaa Diigaa fi harmee isaanii Biiftuu Leenseerraa akka lakkoofsa Habashaatti bara 1984 dhalatanii. Balaachoon hangafa yeroo ta'u, Kumaan immoo quxisuudha. Umriin Balaachoo akkuma barnootaaf ga'een maatiin gara mana barnootaatti bara 1991 yommuu ergan barnoota isaa kutaa tokkoffaa seenee barachuuti jalqabe. Mana barumsaatti barattootaan akka waliif hin galle kan himamu, kanarraa ka'uun barsiisaan isaa gorsaaf maatii kee fidi jedheeni. Balaachoonis abbaa isaa obbo Hambisaa Diigaa fuudhee yommuu dhaqu amala Balaachoo fi naamusa isaa barsiisaan obbo Hambisaatti hime. Balaachoon yommuu kanatti baay'ee yogguu rifatu obbo Hambisaan ilma isaanii Balaachoo gaddanii salolani. Baay'ees aaruun baradhuu jijjiirami jedheen mana barnootaa si erge malee barattootaan akka walloltuuf miti jechuun waa'ee mucaa kanaa harmee isaa waliin mari'achuuf manatti galani. Kanaan booddees mucaa inni quxisu Kumaan umriin isaa barnootaaf yeroo ga'u bara 1994 kutaa tokkoffaa yeroo jalqabu Kumaan akkuma barnoota jalqabeen naamusaa fi amala isaatiin barsiisota isaa biratti hedduu kan dinqisiifatamus ture. Baay'ees barnoota isaatti cimuun kutaa irraa baratu keessaa tokkoffaa ba'us jalqabe. Maatiin isaas baay'ee kan jaallatanii fi kan mararsiifatan yogguu ta'u, Balaachoon garuu akkuma amala isaa ijoollee ollaa fi naannawaa isaa jiran waliin walitti bu'uutti fufe. Haaluma kanaanis barnoota isaatti fufee bara 2001 qorumsi kutaa 10 maatirikiin jalaa hafe. Kanaan booddees Balaachoon dorgommii leenjii waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaa baase argachuudhaan galmaa'e. Kumaan barnoota isaatti cimee itti fufuun hawaasa naannoo isaa biratti nama baay'ee jaallatamuu fi safuu, duudhaa, seenaa fi siyaasa uummata Oromoo barsiisotaa fi kitaabolee adda addaa irraa hubachuun sabboonummaa fi oromummaan gahumsa kan horates ture. Balaachoon leenjii waraana raayyaa ittisa biyyaaf galmaa'e oduu jedhamutu dhagahame malee eessatti leenjii loltummaa akka fudhachaa ture wanti beekamu hin jiru. Maatiin isaas kanatti baay'ee kan dhiphatan yeroo ta'u, namaan walitti bu'ee hidhame moo akkuma amala isaa moo ilmi koo eessa bu'e jechuun harmeen Balaachoo Aadde Biiftuun iyyaafachaa turani. Kumaan barnoota isaa cimee waan qo'ateef bara 2004 qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa qabxii 4 fiduun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa aanaa Walmaraa kan magaalaa Holotaatti argamu Burqaa Harbuurraa badhaasa addaa barataa cimaa jedhamuun argatee gara kutaa 11ffaatti darbe. Kumaan ammoo waggaa 3 booda bara 2004 leenjii waraanaa xumuree loltuu mootummaa ta'uun daangaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa akka jiru bilbilaan maatii isaatti himee ture. Maatiin isaas lubbuun jiraachuu Balaachoo waan dhagahaniif baay'ees gammadanii. Kumaanis lubbuun jiraachuu obboleessa isaa waan dhagahameef tokkicha isaaf gammachuu guddaatu itti dhagahame. Namoonni bebbeekamoon sabboonummaa fi cimina Kumaa kan ajaa'ibsiifatan Kumaa waliin wal baruuf iyyaafatu. Bara 2005 xalayaan adda bilisummaa Oromoo xalayaa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoof ergeen sochiin warraaqsaa yuunivarsiitii keessatti gaaffii mirgaa fi eenyummaa barattoonni Oromoo taasisaatii turani. Xalayaan bara sana adda bilisummaa Oromoo ergee akkasis kan jedhu ture. Mirgi uummata Oromoo haa kabajamu, ree uummata Oromoo kan murteessu Oromoodha. Ajjechaan barattoota Oromoo irraa haa dhaabbatu. Afaan Oromoon afaan federaalaa haa ta'u. Kaayyoo jaallan keenya Kumaanitti wareegamanii galmaan ni geenya. Injifannoon uummata Oromoof kan jedhu ture. Bara sana Kumaan barataa kutaa 11ffaati. Waamicha sochii diddaa garbummaaf barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessatti taasisaniin barattoota Oromoo fi uummata Oromoo hunda bira akka gahuuf xalayaan iyya dabarsaa jedhu godinaalee Oromiyaa maratti ergameetis ture. Mana barumsaa Kumaan baratuufis xalayaan barraa'ee Kumaadhaaf kenname. Kumaanis xalayaa sana dhaamsa isaa dubbisee battalumaan barattootas qindeessuu eegale. Sanaan booddees shakkiin waan qabameef baatii tokkoofis mana hidhaa turuu danda'e. Obboleessa isaa Balaachoo iyyaafatus bakka barbaadetti qaamaan argachuu hin dandeenye. Yoo xiqqaates waggaa 6 oliif osoo walin argiin turuun hidhaadhaa akkuma baheenis barnoota isaa kutaa 11ffaa xumuree bara 2006 kutaa 12ffaa yogguu barachuu jalqabu labsiin maaster pilaanii mootummaan wayyaanee hojii irra oolchuuf labsii baaseen barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo mormii diddaa jalqabanii. Yogguu kanatti barattoonni Oromoo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina irra jiranis hiriira nagaa bahuun mormii dhaadannoo sagalee yommuu dhageessisan Kumaanis loltoota mootummaatiin qabamee ji'oota muraasaaf mana hidhaa turuu danda'eera. Achi erga bahee booddee garuu bakki buuteen Kumaa yogguu dhabamu haati ilmaan ishee lamaan keessaa tokko quufaan yogguu dhabdu tokko ammoo mirga
mirgasaa gaafatee roorroo irra gahaa jiru jibbuun biyyoota ollaa Keeniyaatti akka inni baqate oduun dhagahame. Achittis leenjii qabsoo hadhaa gaggeessuuf waboo Oromootti akka dabalame keessa beektonni maatii kumaatti himaa turani. Haa ta'uutii dhiyeenya kana waraana mootummaa fi waboon dhukaasa walitti bananiin dhukaasa guyyaa tokko sa'aatii dheeraa fudhateen gama lamaaniin wareegamni guddaan kanfalamuu danda'eera. Warreen wareegamanis reeffi isaanii yogguu kaafamu akka carraa ta'ee kumaan waboorraa yogguu wareegamu balaachoon reeffa lafatti argee yogguu inni rifatu gaafa itti goree laalus obboleessa isaa ta'uus yogguu baru shakkuunis waraqaa eenyummaa fuudhee yogguu laalu miseensa loltuu waboo Kumaa Hambisaa kan jedhus yogguu argu boo'ee iyyee gadoodee koodeekoo wayyoo jarri wal nu ajjeesisaa jiru jechuun jireenyaan sin arga jedheen otoon hawwuu du'aa keen argee jechuun gaddee gadoodee waan na godhus dhabe. Ola deemtuu kiyyaa sopheekoo ilmoo koo marremaan koo gaadisa koo burii biqiltuu koo. Dhaamsa barreeffama kanaa sirriitti qalbeeffadha. Seenessaa Magarsaarraa sheeriif laayik gochuun waliif dabarsaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinu. Warri kun! Hey! Warri kun! Warraan! Wanjoo gabrummaa cabsaa ajabuu kan waan jeessan irra ce'uu cabsaa ajabuu.